Tolee, kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan gara chaanaalii Keenboo Miidiyaa dhuftanii. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis maalinni teelegiraam irratti akkuma beekamu baay'een keenya taaptaap yookaan immoo eerdrooppii garaagaraa hojjechaa turuun keenya ni yaadatama. Isaan keessaa tokko kan ta'e doggis liistii ta'uudhaaf guyyoota muraasatu hafee amma taaptaabiin dhaabateetoo yeroo itti wanta hojjennee gara waaletii keenyaatti dabarfannu irra geenyerra. Viidiyoo har'aa kanaan ekscheenjii tokko irratti akkamiin akka dabarfachuu dandeenyu isteeppiidhaan gara isteeppii isinitti agarsiisa. Chaanaalii keenya sabskiraayib laayik gochuudhaan nu waliin tura. Jalqaba irratti gara waaletii keenya dabarfachuudhaaf akkuma agartan intarfeesiin doggisii kana fakkaata. Amma ammaatti kan inni hojjedhe kanadha. Gara waaletii keenyatti dabarfachuudhaaf deposit to exchange jettu kana tuqna. Erga akkasitti tuqnee booddee filannoo lama nuu kenna. Innis maalinni exchange fi waaletiin teelegiraam kan jedhudha. Har'aaf kan isinitti agarsiisu exchange kan jedhudha. Exchange kan jedhu irratti continue jenna. Erga akkasitti nuu dhufee booddee exchangeota baay'eetu jira. OKX, Bybit, Bitget, Get kan jedhutu jira. Tokkoon isaanii viidiyoo akka isiniif hojjedhu yoo barbaaddan koomentii irratti barreessaa. Har'aaf garuu kan isinitti agarsiisu exchangeota keessaa Bitget exchange kan jedhudha jechuudha. Bitget exchange irratti erga tuqnee booddee send here kan jettu kana tuqna. Erga akkasitti nuu dhufee booddee gaaffii tokko nu gaafata. Innis maalinni do you have an Bitget account nuun jedha. Bitget account duraan dursanii banattaniittu nuun jedha. Yoo qabna ta'e yes I have it jenna. Yoo hin qabne ta'e immoo no let's create ishee jettu kana tuqnaa jechuudha. Ammaaf ani waan hin qabuufiyyuu yes I have it jedha. Erga akkas goonee booddee hojii hangammaa hojjenne gara Bitget akkaawuntii keenyatti dabarfachuudhaaf wantoonni nuti raawwachuu qabnu wantoota lamatu jira. Innis tokkoffaan Bitget ID keenya yookaan immoo akka waraqaa eenyummaa keenyaatti kan nu tajaajiludha. Lammaffaan immoo Dogged Deposit Adreesii keenya kan keenya kan akkaawuntii keenya irra jiru jechuudha. Tokkoon eessaa akka fudhanne isinitti agarsiisa nu duukaa bu'a. Jalqaba gara Bitget akkaawuntii keenyaa deemna. Tolee, erga Bitget akkaawuntii keenya keessa seennee booddee Bitget akkaawuntiin kana fakkaata. Intarfeesiin isaa kana jechuudha. Jalqaba kan nu gaafate Bitget ID keenya eessaa argannaa kan jedhudha. Isa argachuudhaaf mallattoo tuqaa as gubbaa jirtu kana tuqna. Erga akkasitti tuqnee booddee wanti nuti jalqaba hubachuu qabnu akkaawuntiin keenya veerifaayi ta'uu isaadha. Akkaawuntiin keenya veerifaayi hin taane taanaan wantoonni nuti amma hojjechaa turre bu'aa hin qabu jechuudha. Veerifaayi akka ta'e immoo iddoon itti barru veerifaayi ishee jettu kana kinoo mallattoon kun as jirti. Veerifaayi ta'uu isaa nutti himti jechuudha. Veerifaayi hin taane taanaan gonkumaa asitti erguun qabdani. Amma erga akkaawuntii keenya veerifaayi godhannee booddee iddoo itti ID keenya argannu isinitti agarsiisa. Mallattoo ishee kana tuqnaa. Erga akkasitti keessa seennee booddee odeeffannoo nuti guunne yookaan immoo waa'ee eenyummaa keenyaa nu ibsu asitti argannaa jechuudha. ID keenya eessaa arganne kan jedhuuf kunoo bakka kana ID ishee jettu kana 5,777,4,330 jettu kun ID keenya jechuudha. Yookaan immoo akka yuuzarneemii yookaan immoo akka waraqaa eenyummaa keenyatti kan nu fayyadudha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo asii koppii gooneetu bakka doggis geessinu kana of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Lakkoofsi tokkittiin keessaa hir'annaan wanti nuti hojjechaa dhufne as nuun dhufuu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaadhaan koppii gooneet gara teelegiraamii keenyaatti deebinaa jechuudha. Eshi. Tolee, ergaa gara teelegiraamii keenyaatti deebinee booddee isaan immoo koppii goonee dhufne kana iddoo kana irratti peestii goonaa jechuudha. Yeroo peestii goonu of eeggannoo guddaadhaan peestii gochuu qabna jechuudha. Amma wanta nu gaafate keessaa isa jalqabaa fixnee jechuudha. Inni lammaffaa nu gaafate immoo Doggis Deposit Adrees kan jettudha. Ishee kana argachuudhaafis Bitget akkaawuntii keenyatti deebinaa isinitti agarsiisa nu duukaa bu'a. Eshi tolee, ergaa Bitget akkaawuntii keenyatti deebinee booddee adreesii doggisii keenya karaa lamaan argachuu dandeenya. Tokkoffaan hoomiidhuma yookaan immoo intarfeesiidhuma kanarra akka jiruun add fund iddoo jirtu kanaan argachuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo asseet ishee jettu kana keessa seennee erga asseet ishee jettu kana keessa seennee booddee ammas add fund ishee jettu kana keessa seennaa. Erga akkasitti nu dhufee booddee deposit crypto ishee jettu kana tuqnaa.
Erga akkasitti nu dhufee booddee dura yoo sarchi gootanii jiraattan bakka sarchi history jettu kanatti ni fiddi. Yoo hin goone ta'e immoo bakka sarchi jettu kana dhuftanii doggis jettanii barreessitu. Erga akkasitti barreessitanii booddee jalqaba irratti isinii dhufa. Erga akkasitti isinii dhufee booddee deposit adresiin kan doggisii kan keessan isa kanaa jechuudha. Of eeggannoo guddaadhaan koppii gootaniitoo bakka teelegiraamii irratti peesti gootu jechuudha. Yeroo koppii gootan qubeen tokkittiin biraa bannaan yookaan immoo biraa diilee taanaan hojii hangammaa hojjechaa turtan asin dhufu waan ta'eefiyyuu of eeggannoo guddaadhaan koppii gootu jechuudha. Ergasii koppii goonaa amma gara teelegiraamii keenyaatti deebinaa jechuudha. Tolee, gara teelegiraamii keenyaatti deebineerraa Bitget akkaawuntii keenyarraa doggisii adreesii san keenya finnee dhufnee bakka doggis deposit adreesii jettu kanatti peesti goonaa jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana akkasitti of eeggannoodhaan peesti erga goonee booddee wanti inni nu gaafate xumurreerraa jechuudha. Dhuma irratti send ishee jettu kana tuqnaa. Erga akkasitti tuqnee booddee wantoota lama nuu fidaa. Tokkoffaan informationiin yookaan immoo odeeffannoo isin galchitan dhugummaa ta'uusaa isin gaafata. Lammaffaan immoo akkaawuntiin Bitgeetii keessan veerifaayi ta'uusaa isin gaafata. Isaan lamaan kana raawwachuusaa yoo itti amantan yookaan immoo sirriidhaan yoo as fiddanii jiraattan I confirm ishee jettu kana tuqxu jechuudha. Erga I confirm ishee jettu kana tuqxanii booddee gara waalitii keessanitti isinii darba yookaan immoo piroosesii jalqabaa jechuudha. Akkaawuntii Bitgeetii keessanirra kan isiniif galu gaafa 21dha. Hangasitti pirooses godhaa jechuudha. Viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufne kana fakkaata. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, comment, share gochuun dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala nuuf kaa'a. Galatoomaa.